Maaliif nyaata birraa kana? Maal jechuu barbaadde obboleessa? Maaliif nama jettaa caccabaa haara'u? Oromoo miti ati warruma mucaa galaafate keessaa dubbadhu yaada kee baadhu. Hinduu ta'a innullee hindu'a. Caccabaa. Maal jechuu barbaadde? Goomullee hin barbaanne. Hinduu ta'a. Eenyu? All of you. Nu ajjeesuu feete? Eh. Akkasitu jira. Ammasteenya filtame raawwanne. Shint. Kunoo akkasitti akkasitti nu keessa jiru jarreen. Akkanatti nu keessa jiru laa kunoo laa afaan baratanii eenyuun caala dubbataa. Dhaggeeffadhaa hundi keessa jiru dhaggeeffadhaa. Baasii kanneen daggala kaduraan boriifuu akkaawuntiin baasu. koomentiidhaan nama jedhu kanneen baasii. Adubbatu maal jette obboleessuuf fixadhu bareechiti yoo man du'a. Dubbadhuga sagalee ol kaasi. Mugee Yoo man baasi. du'a Bilis baasi. hin baasu nuti qabadhaa ta'a. Caccabaa. Yoo man du'a obboleessoo. Hijaaba argaa daddab. ምን ለማለት ፈለግ? አስደሰተህ እንደ የወንድማችን ሞት? ፊንፊኔ ጅራላ ኔትወርኪንሳ ኢላላ ኔትወርኪንሳ ዱማadha. Jalattiidha kun. የትም ግባ አተርፍም በቃ ትሞታለህ። ኔትወርኪንሳ ዱአadha. ፈጣሪ አፈር ብላ የሰውን ብር ትበላለህ። እዚህ አካውንት እያልክ ድንጋይ ለኔ ላክልኝ። ደገፍ አድርጉኝ ቆሰቁሰዋለሁ። ድንጋይ ገፈዳ ዋን ያልተማረውላ ቆሰቁሰዋለሁ ቹኒ ሲኒ ፈንካሳ ፍሪ ኤርጋ tokkoon keessaniin hin duutuu jedha dhaggeeffadhaa bareechaati. Jazba dhaggeeffadha ilaali fasaa. Dhagahaa. Akkuma dhageessanii taateen kun kan nu hodhate hadha amma kana gastii irratti nama feeree waa'ee haadha miskiina haadha obboleessa keenyaa miskiina kana yoo akkaawuntii isii arganne gargaarsa goonaa fi wanni goonuun